سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفوني نورو قريبو قريبو أنا أعرفه. ويلكم to شباب بيجا سرنجا. إيواك أقومتين نوبل سوان دبنو نومي دكسي مريتين يلي نوبسي تبرك يلي واقل فوتشنا. كبت اللي قمنا نواقدو قمنا دوغا في أركو بيكو ولي أكيكو تلي ولي قلي على قلي. كبت اللي قمنا نواقدو قوامتي قمنا بيتي cubbu fi shiraa fi cubbuu fi sharrii fi shiraa fi cubbuu dursee ofirraa arkee beekee walii akeekee taa'irraa mareetee mala dhawateellee rabbiin waa taasisu. Irra deebiidhaan gaa welkam isaanii jenna hunda keessanu waaqarraas naatoo isaatiin arjummaa isaatiin waliin dachaaseefillee galanni isaa baay'eetu maqaan isaa haa ulfaatu. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Welkam isaanii jenna. والسلام عليكم جتايرتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذولي بيخيسا تتكشو متى يسير أو نتي بلين عنقرا سقطات نتا عرتي سينا. أذون إيراغا اتفهم رأيتو بلين عني إسانيا سونا تبيات خيسا روبو سوا جتاليف خيسا سليبو بوفنا. ترى كارات كوهاسو برباج تنفكتي مريم بيتي أسمرت الكتورتي تتي في تشابه هذا غرا مقالة تلفني مريساني غجيفتا جراني غا ولمت دي أتشاجرا جرخوني والدبرتي جرات خويتني ركوجة جبدو تاتي نانو أوارتيس نانو تقرايتيس في كلمة اللي إبا مراقب صورة بخيس اللي ونكسي نوجرتيسا غايو يو قطني لاتني دابمتو ورا بيتي هاي متى يسني دا ورا دلان إليتريا دا لكورسي ساني قد داتو نتلي في جاني تيبيل فوقنا أقرب تغري داتو ما تترا جاني شابه هوكنا ونمان إثيوبيا في إريتريا نجت الأبدي قدان وري إريتريا اللي لاجرا إريتريا ديماني وري تغري اللي جرا إثيوبيا دفني نجيني دفاع تشوي so it's some kind of artificial entity to be called to وقنا خمال أوميجا دبي purely دبما أنغو برباتشاتي ملء وني دامتي تشوي it's not about January sabbonan dhugaa nama dhibu beekada. Diina dhugaadhaan sabboonaadha. Ati soggaa sabboonaa taate waan inni fadhu beektaba. Waan inni fadhu beekte atillee waan ati feetu inni beeka. So odoo beekte walirraa dubbachuu dandeessa jechuudha. Ammoo gaa yoo ati nama sabboonummaa hin qabne wajjin haasoftu yoo taate namni kun gaa waan akkanaa fadhaa jetteeti ati yaaddee ofii sabboonaa taate jarri kaan beektee fayya bareedoo ta'an rakkoon guddaan jirtu gaa always fadhii isaanii dubbisuu walii galaayu egaa toni tanaa gara jechuu barbaadeef wahii jira jechuudha. هاي دبي إيراني تين دبرنا أوفسا جارخون وفي قاكا وندندم نقرر جراي شوي لولا بيتي أو قاسة دي دراتيس لولا تقراي في تي بي ال في مطمع فدرالة جدوتي شابيا في ويارين أكا والقول أنا أركيني جرا جارخون wanni khaysaa oromoon beeku qabnu akka keenyatti ilaalina jechuudha. Akka nama beeytee
ummata dantaa ummata Eertiraatiif seenaadhaaf aadaadhaaf duudhaaf warra beekee qabsaa'u gootanii hin laalina jechuudha. TPLFis mataan isiitu wal bataa jirra. TPLFis ummata Tigree kana isaanuu Tigraay miti jechuudha. Barakas Sumuu irraa jalqabdanii Mallas Zeenaawii oofattan Abboo Ismaan Naggaamee oofa wal keessa jira jarri. Obboleettiin Abboo Ismaat beektee soddaadha jechuudha Isaayyaas Afwerqee wajjin. So isaan kun atiin sagalee numa jirti na fakkaata jiran. Mee sagalee naa qulqulleessaa yoo sagalee ni jirti hundi. Atiin sagalee numa jirti. So wal keessa jiranii wannummaan beektiin Oromoon beekuu qabnu. Boo Shaabiyaanis wanni barbaadaa jirtu aangoo qabeenya Oromiyaadhaa saamuu biratti. Ammoo wanni isii sababfattu maali? Daangaa hiyyaan eessifadhaa, walabummaa hiyyaan eeggadhaa, asabnarraa maarree godhuu deemanii, tana godhuu deemanii, san godhuu deemaniini warabbal kaaba odoomma nuti beektee Oromiyaa akka saaman hayyamnee fi asab bilaashitti isanii dhiisanii jechuudha. Hubatama akkam? Asabuma amma beektee nama miiliyoona meeqa aarsaatti godhuu deeman kanaawu asabii miti asmaraa'u isaniif dhiisan. Viizaa malee paasapoora malee seentee yoo Isaayyaas Afwerqee ammoo pirezidaantii Itoophiyaa goote eliitu tanaa guututti deebisaa jechuudha. So ummanni Shaabiyaan qabsoon isiitiif fadhiin isiidhaa aangumaaf saamicharra hidha. Aangoo harkachuu taan ammoo duulu. Taan ammoo qabeenya Oromiyaadhaa saamuu yoo daldalaa fi 4 kiiloo keessaa akkuma Biraanuu Naggaa kanattuu Isaayyaas Afwerqeedhaatiif aangoo pirezidaantummaadhaa kannaniif Eritiriyaa fidee galchaa jechuudha. Even gaafii tana bargaa Londonittuu miisarra kaa'ee ture Mallasiitu didee malee. Wanni kana jechuu barbaannuu fi gurmuun wanni Eritiriyaa fi Shaabiyaa walii galchuu danda'u numan jirre yoo dhugatti sabboonaa dhugaa taane maaliif hoggaa inni Shaabiyaanis yeroo dheertuudha isaan kana gargaartee wajji dargii buusanii kophaa hojii nyaanna jaanne kophaa nyaatte Tigreen amma 27 TPLF kanaafuu gaadoo sabboonaa ta'anii umrii isaanii beektee TPLF hojii waliin galanii silaa beektee abaa'oo isaan bira ture san dhugaadhaan hidhachiisanii wayyaana kuffisanii jechuudha. Aboo dubbii Iraan beektee ittiin deemu. TPLFis waan beektee tabbaayidameedhaatiif tanallee haadhiif tooma dhiyoo tanaa tanu hundi quba qabnu nama miiliyoon tokko olola san keessa dhumee fi dubartii 100 meeqata gudeedanii qabeenya isaanii biliyoona 28 olu hagubaniif khasaaman sani kana booda silaagaa Shaabiyaa eenyu TPLF illeen Shaabiyarra mootummaa beektee rakkoo feetillee qabaatte Itoophiyaa wajji dhaabbattee tifirraa dhukka irraa haafti jechuudha Shaabiyaa. So wanni waliigaluu isaanii laaftuudha. Khaleesas gaafa dargeedhaa waliis ni lolan waliinis ni galan. Akkuma hattuu lamata waliin deemtu jechuudha. Hirmaatumarra wal lolan. Warabbal kaaba ammoo odoo isaan lamaan kun dhufanii beektee ni saamnarra walii galaniiti eega seenan booda ammas lola biraa Finfinnee keessa gaggeeffama ka Shaabiyaatii fi Hawayyaanidha. Faannoon hoggaatan faannoonis faantisii tadursanii miti jechuudha. Amaarri khaleessa amaarri bikka afur jira. Afran kun ammoo indigenasii miti jechuudha. Isaan keessa enumaatu indigenasii Gondari. Walii galaayo fadhiin isaatii fi seenaa isaatis waan biraati jechuudha fadhiin isaa. Gondari khaan ammoo Goojjaami. Khaanis beektee Amaara Manzee fi Tokulaatii fi maarree jiru kana khaanis gawaa keenya beektee wallayyee Amaara fi Inju afran kana. Siyaasaan hoggaa 300 kana keessatti takkaa siyaasa seenaa Amaaraa keessa Goojjaam hogganeen beeku qabsoowwanidha. Qabsoo Amaaraa. Tana beekuus barbaachiftu maaliif hoggaa jenne
yoo dhuharraa bu'uurarraa jara kana lafetti beekuu baanne akka itti firraa falmannuun nama dhibaa jechuudha. Irra guddaa kaaba Tigreedhaa hooggane bara kuma afur izaanarraa jalqabee haga yakuna ablaakin dhufinitti Tigree harkaa qaba. San booda amata 800 Agawiitu harkaa qaba kaaba. Agaw booda ammoo Gondarii fi Wallayyeetu harkaa qaba. San booda gaa dabareen beeytee ta Miilik taate jechuudha Shawaa bira geesse. Gondar Miilik Faransaay fi Ingilizii fayyadamee Gondarii fi Gojaamii fi Wallee waliin fixe akkasitti gaa aangoo qoxosuun aangoodhaa Shawaadhaa jechuudha. Walii galla hangafni hoogganaan beeytee Amaaraa Gondari. Sanuugaa gurbaan nuti eessuma taanuuf Atsee Teediroos jechuudha jaartii isallee Oromoodha. Namicha nugana isanii gaa akkasitti isaan hooggananii san booda ammoo warri beeytee wallollee amata 300 oli warri jechuudha hooggane. Gondar plus walloodhaatu gaa Amaararraa lamaan kanaatu akkasitti deemaa ture. San booda isaan kana waliin dhadhawanii Teediroos Ingiliz wajjin wallolee Tigreenis gubbarraa gad dhufte if jidduutti gaa tapha keessaa baasanii Gondar kana eenyu fidan jechuu Miilikiitu irraa fayyadame jechuudha. So gaa eega Miilik amma gaa haga Mangistuu Hayilamaariyaamitti gaa inni Oromoodhaaf jinni sanaa bira kunnu beekte waan Oromummaa isaan agarree jechuudha. DNA irraa naasonu ideoloojii isarraa yoo fudhanne wannuma san itti fufeenninis olaantummaa beekte nafxanyummaa isaatti so dubaga Gojaamiin kun eessarraa dhufanidha. Zammana Kaaseetii fi warri amma beeytee qabsoo dominant factoriin beeytee eenyu go'anne Gojaam khaleessa nuuni arrabsanii jechuudha. Nuti miti isaan ammoo budaa jaaniinidha. Amaarummaa isaanii sanaa fudhatanii jechuudha. Dubaga namni khaleessa tuffatan akkamitti arra sabboonummaa isaanii ta Amaaraa tan hoogganee go'anne akkuma dubbiin namichi elitiraa hoggonu jiru elitiraa mitiin isaanii jechuun jira. Namni Shaabee hogganaa jiru elitiraa dhugaa sanii miti. Namni TPLF hogganaa jiru Tigree dhugaa sanii miti. Namni Faannoo hogganaa jirus Amaara dhugaa sanii miti. Dubbiin tiyoo kasanii galtu taate jechuudha. Zammana kaasee yoo haadhaan fagoo miti jechuudha. Oromootuun galiinidha. Bifa isaatu laaltan beektee Oromoo eessaati amma beektee sadii tuqanii aartanii ammoo raayeen dhiisa. Dubbiin aanguma jarri kun hundinuu maalee adda addaa uffateetuma siyaasa gaggeeffataa jira. Wanni hojii taa'anii haasa'uudhaaf furmaanni mul'anneef kana. Amma zammana kaasee odoo beektee Zanzibar geessitee hojii haasa'u jette maaliif zammana kaasee takkaatu PP hojii taa'ee haasa'uu dadhabe. Haasawaa jaran kanneen wanni inni fadhu. Abiyyiinuu aangoo kanneef ni galaa jechuudha. Akkuma itti aanaan isaa gale sanitti jarri kun Tigreen lolleema Tigree kun yoo Dabratsiyooniidhaaf aangoon kennamtee dhaabbata. Lolli adawwummaan nuti elitiraa hojii qabnu yoo Isaayyaas Afwerqii pirezidaantii godhanii dhaabbata. Uummanni hogganoonni kun jaarmoonni kun tokkolleen uummata fi bakka bu'aan jiranii akka jaarmoota sabboonotaatti hin ilaalina. Yoo akkasii ilaalle dubbiin nu hin galleedha. So gaa waliigalteen tun waliigaltee hattuu sadiiti. Hoggaa Finfinnee dhufan wal dhaban. Namni dubbiin hin galiif ammoo keenya jechuudha. Keenya sabboona beektee seena qaba. Wanni inni barbaadu bare ifaa jechuudha.